Akkam jirtu hordoftoota Firii Miidiyaa nagaa keessanii har'a konkolaataawwan adda addaa manawwan adda addaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Mana gatii ho'aa hin taane makiinaas kan xiqqoo hojjetee haala gaariirra kan jiru haaraas dammoo kan baankiidhaan haalli isiniif mijatu makiinaa fi waan adda addaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Egaan kan isinirraa eegamu laayikii, sheerii, sabskiraayib gochuudhaan akka nu hordoftanu isin affeera. Kanatti aansuudhaan namoonni soba waan adda addaa jettanu soba osoo hin taane dhugaadhaan qabatamaan osoo hin ta'in viidiyoon gonkumaa hojjechuun yuutuubii irra yookaan tiiktookii irra bahuun harka fuunee hordoftoota Firii Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa alhamdulillah. Amma immoo haala viidiyootiin kan isiniif qopheesse tokkoon makiinaa fi mana gatiisaawwan adda addaa kan isinitti mutaa kan isinirraa eegamu viidiyoo kana haga dhumaatti eeggatanii isin kan isinitti tolee iskiriinshoot gochuudhaan keessoodhaan lakkoofsi kiyyaa piin godhamee jira fudhattanii akkanaas suftanu isin affeera. Kun Toyota Hiace dha. Benzinaan hojjeta. Haalli makiinaa kana awutomaatikiidha. D4D bara 2007 jechuudha modelli isaa. Haalli gabateessaa B6 koodii 2 gatiinsaa miliyoona 2tti koomishinii ni kaffaltu garuu diriirii ni qaba. Haalli amma irra jiru haala gaarii irra jira. Namni makiinaa kana barbaadan iskiriinshoot gochuu hin irraanfatinaa. Egaan kabajamtoota keenya makiinaan kun Dolphinii jedhama. 2LT Dolphin jedhama. Modelli isaa 2000 bakki inni amma jiru Addis Ababaadha. Haalli itti irra jiru haala gaarii irra kan jiru ta'uu isiniif ibsa. Waa tokko walitti bu'iinsa wanta adda addaas hin qabu. Lakkoofsi gabatee isaa Oro 31 koodii 3 maanuwaaliidha. Makiinaan kun gatiinsaa miliyoona 1,150 diriiriis ni qabaata. Parsantii 2 koomishinii ni kaffaltu. Kanaaf kan namoonni makiinaa kana barbaadan iskiriinshoot gochuu hin irraanfatinaa. Sanaa booda hunda isaa isiniif ergina. Kan wal isin qunnamsiisu ta'uu kabajaan isinitti ibsa. Kan kanarraa darbee makiinaan kun Compact Yaris jedhama. Barri isaa 2010 yookaan modelii jechuudha. Makiinaan kun awutomaatikiidha. Lakkoofsi gabatee E91 koodii 2 haala qulqulluu fi haala gaarii irra kan jirudha. Gatiinsaa miliyoona 1,200tti kan gurguramu yoo ta'u haalli baankii waggaa 2 yookaan 3 yookaan 4 kan ittiin kaffaltan 350 yoo ta'u kaashiidha yookaan immoo harkatti 850 kan kaffaltan ta'uu isin beeksifna. As keessatti wanti beekuu qabdan makiinaan kun makiinaa haala gaariirra jirudha. Makiinaa gaariidha. Hojjees barbaadnaan wanta adda addaatiif barbaadnaan kan isiniif fayyadudha. Kanarraa kan hafee parsantii 2 koomishinii kan kaffaltu ta'u. Egaan kabajamtoota Firii Miidiyaa akka hordofaa jirtan abdiin qaba. Makiinaan kun Vitra jedhama. Haala gaariidha kan jirudha. Barri isaa yookaan modelli isaa 1993. Mootorii boodiinsaa haaromsifameera. Gatiinsaa qarshii 470tti kan gurguramu ta'a. Diriiriis ni qabaata. Makiinaan kun awutomaatikiidha. Namoonni makiinaa kana barbaadan naan haasa'uu ni dandeessu. Lakkoofsi kiyyaa achirra jira. Koomantii jalqabaa jira. Fudhattanii nuun haasa'uu ni dandeessu. Garuu achiis dura ilaalchifattanii kan bitattan ta'u kabajaan isin beeksifna. Makiinaan hayyeen Sinotraak jedhama. Hawwiit akkam akka bareedu. Osoon kana qabaadhee maal hojiin biyya namaa keessa jiraadha. Namoonni baay'een ni jedhu. Namoonni kana barbaadan haala gaariidhaan dhugaa hojiidhaaf makiinaa ta'udha. Kana qabaannaan nama biraayyuu
biyya alaatti gara biyyaatti galchuun ni danda'ama jedhee abdii qaba. Hayyee Sinotiraakii jedhama. Moodelli isaa 2021 gilbaacidha yookaan immoo kan galagalchuudha. Gommaan isaa parsantii 90 kaashii yookaan harkatti kan kaffaltan miliyoona 3,300 gara baankiitiin kan kaffaltanii miliyoona 1,500 kaffaltuun walumaa galatti miliyoona 4,800 makiinaa akka bareedu argattu natti fakkaata. Anarra immoo isin nama ergattanii osoo ilaalchifattanii kanaas kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akka nu hordofaa jirtan abdiin qaba. Makiinaan kun yookaan konkolaataan kun D4D Dolphin jedhama. Barri yookaan balbala tokko qofa kan qabudha. Barri isaa yookaan moodelli 2006 walitti bu'iinsa yookaan immoo wanta adda addaa waan qabu tokkittiin jiru. Gatiin isaa miliyoona 1,550 diriirii qaba. Parsantii 2 kan kaffaltan ta'uu isin beeksifna. Hayyeen makiinaan kun yookaan konkolaataan kun Jaaliwaan jedhama. Moodelli isaa 2013 gommaan isaa parsantii 60 walitti bu'iinsa yookaan immoo qalamii adda addaa yookaan immoo qayyarees hin beeku. Gatiin isaa haala salphaatiin kan ta'e miliyoona 1,200. Namoonni makiinaa kana yookaan konkolaataa kana barbaadan screenshot godhatanii akka keessoon naaf ergitanu abdiin qaba. Irra deebi'ees isin yaadachiisa. Parsantii 2 koomishinii kan kaffaltanu ta'a. Kanaafi kan kana fakkaatan namoonni barbaadan ammas taanaan screenshot gochuu hin irraanfatinaa isiniin jecha. Namoonni mootorii meeqa jettanii kun liifaan mootorsaayikilii jedhama. DL 110 cc dha. Gatiin isaa 75,000. Namoota bal'inaan bituu fi barbaadan haala gatii salphaadhaan kan isiniif kennamu ta'uu kabajaan isin beeksifna. Kanarraa kan hafe makiinaan kun tiraaktara qonnaati ni beektu. Namoonni hedduu na gaafataa turtanis. Makiinaan kun humna 130 humna fardaa qaba. Jarmaniidha, made in Jarmaniidha. Moodelli isaa 2008. Gatiin isaa miliyoona 2,200. Diriiris ni qaba. Lakkoofsi gabatee Oroo 14. Parsantii 2 koomishinii kan kaffaltanu ta'uu isin beeksifna. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Firii Miidiyaa mannis ni jira, manni adda addaa viidiyoo dhufurratti hojjedhee post isiniif kan godhu ta'a. Akkasumas makiinaa yookaan konkolaataawwan adda addaa haala liqaatiin isiniif mijate haaraanis ni jiru. Kanaafi kan warri barbaadan viidiyoo kiyya yookaan subscribe YouTube keessa subscribe godhaatii na hordofaan isin jira. Kanarraa kan hafe horaa bulaa galatoomaa naaf jiraadha.